Kophaa kee deemuu qabdu. Buruuk si wajjiniin deema. Gatii mana sirees akkasumallee nyaata wacii hundumayyuu anatu danda'a. Yoo si dhukkubellee nama bishaan sii kennu si barbaachisa jettee dubbatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan siniin jechaa. Egaa Ermeellaanii ani illee akka inni deemuu hin barbaadu, garuu immoo lakkii nan deema jedhee erga deemuu yaadeera ta'ee waan tokkoon yaadee. Haa ta'uyyuu malee qophaa deemuu hin qabu, namni wajjiniidhaan deemuu qaba yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Kana irrattis immoo akkasumallee hiriyaasaa baroota dheeraadhaaf wal hin agarre faanallee kallattii ishiin ittiin wal argite waan hin beeknee fi isallee jira inni dhufe isallee ittiin agarsiisaa jettee jirti jechuudha. Mee isaan kamtuu eeshiyeedha? Abeel moo Buruuk akkasuma Biinii? Maarkiidha bilbilee wajjiniin deemi jennaan lakkii ani akka inni deemuudhaafi amanamaa miti yookiin immoo eeyyamaa miti naan jedhee. Garuu immoo erga namni nan deema jedheera yaadeera ta'ee maal gochuutu jira yoo jettu dubbattee jirti jechuudha. Asirratti kan hin jedhu ani yeroo darbee Ruuttaadhaan ani jireenya kee keessaa baheera, jireenya biraam keessaas baheera jettee kanati dhiifama gaafattee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Ermeellaa jalqaba irrattis dhufee gaa'ela kana gidduu kan gale gaarummaa agarsiisee si'idha jechuudha. Fuula namaatti hojii har'a hojjechaa jirtu kanadhaan namoonni tokko jabaadhu itti fufisiin jedhanii si jajjabeessuu si bukkee dhaabachuu danda'u. Garuu fuula Waaqayyoo fuulduratti baay'ee hojii jibbisiisaa, hojii namatti hin tolle kanati hojjechaa jirtu jechuudha. Dubartiin kun maalis haa taatu akka barbaadde nama hin ajjeefne jechuudha. Innaa asiif achi kaattee yeroo bilbilamuuf inni kaasaallee hin jiru jedhamee si jalaa kaasaa jira, si wajjiniidhaan haasaa jira. Egaa maal akkatti gootes akkasittidhaan siif argamee haadha manaa isaatiif argamuu dhiisellee nu'iif gaaffiidha jechuudha. Guyyaa har'aa keessattuu ani waan baay'ee yaade jechuudha. Maalitti gooteet, akkam gooteet, akkasumas immoo akkattidhaan argachuu saba sa'uu isaan dandeesse. Abeelii kaleessaa waa'ee Ruuttaa haasawaa ture jechuudha. Har'a immoo ishii kana faana wal argeetu ati obboleettii keenyadha, ati waan hundumaa keenya baay'ee si jaalannaa, baay'ee si kabajnaa jechaanii jira jechuudha. Hojii isaan hojjechaa jiranii diraamaan kun maalidha? Fakkeenyaaf jechuudha namni tokko biyyaa bahuudhaaf zimmi jedhamee callisee guyyaa tokko guyyaa lamatti miti jechuudha. Itti yaadee itti karoorfateetidha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishiin egaa isaan lamaan gaafa gaafattu Buruukis Abeelis yeroo gaafattu akkasii wajjin hin deemtaniin fedhaa jennaan akkamittiin akkas jettaa? Innoo edda jalqabee tureera, akkasumas immoo viizaan calli jedhee miti kan dhufu, biyya inni deemu hin beeknu, iddoo inni deemu hin beeknu gaafannee dhuuni rakkoon qabu isa itti qorannaa hin barra eessa akka inni deemu jettee jechuudha. Sanarratti Abeelee ati immoo akkam jettaa jennaan ani hin deemu waan hin deemneef yaadan qaba yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Sanarratti paaspoortii qabda miti jennaan isa qaba rakkoon tokko hin jiru jedheeni natti kenni anumatti dhiisi ani naman beekutu jira namni sun immoo ariifatee si xumura yoo jettuun amansiistee jirti jechuudha. Jarittiin kun lamaan jechuudha dhugaan siniin jedhe xoofoo dhadhaa ta'e qopheessitee jirti. Anatu siniin jedhe eenyu Buruukii fi Ermeellaan kun jechuudha. Abeelis ofitti dabalataniiru malee jechuudha. Mee dhugaa dubbachuudhaaf maalis haa ta'u maal garaa Ruuttaa gadduu hin dhiisu, garaan namoota baay'ee hin gaddaa. Ishiin karaa ittiin Abrahaamiin harka ishii keessa galfattu kan ishii godhattudha kan barbaadaa jirtu jechuudha. Osoo na ta'ee hojjennee yaaduu qabna. Fakkeenyaaf osoo ana mataa koo ta'ee maaltu natti dhaga'ama?
bakka koo buuseen jechuudha ruuttaadhaan yaadaa jira jechuudha haanii jechuudha. Isa biraanii akka waan isaaf hin ulfoofne ruuttaanii akkasitti yaadaa jira Abrahaam sa'aatii kana jechuudha. Waa'ee mucaa dogoggore dhahuu hin barbaadu kaasuu hin barbaadu jechuudha. Maal jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee otoo isaan kanaa sawaa jiranuu hin dhufe jechuudha. Gaafa dhufuu egaa isheen beekti miti itti maramuu fi itti mammaramtee kaleessa farraa hin dhunganne mangaagaa kana keessaa seeruma nagaa gaafattee sana booda waan si qopheessine qabna ati biyya hormaa kana fagoo qophaa kee hin deemtu nama si barbaachisa kan si wajjiniidhaanii deemus immoo si qopheessinee jirra buruuktuu si wajjiniidhaanii deema jetteen jechuudha. Buruuk koo ammayyuu taanaan Ruuttaa fi Abrahaam akka adda ba'an kan inni barbaadu in odeessa malee wanneedha malee jechuudha. Ruuttaa fi Abrahaam akka waliin jiraatan hin barbaadu. Eessuma akka fideeyyuu namaaf gaaffiidha jechuudha. Sana booda maal jechuudha namni deemuun hin barbaachisu. Ani daa'ima miti. Ani qophaa koo deemuu nan danda'a. Gara kamittiyyuu na wajjin deemee jiraachuu hin danda'u jennaanii rakkoo tokko illee hin qabu. Achiin si gaheetu deebi'a jennaan. Achiin na gahee deebi'aa gaayii jennaan eeyyuu maal akkati taatu eessa akkati jiraattu akkamitti akkati jiraattu akkasumas immoo gaafallee atillee bilbilallee na jalaa hin kaafne inni bilbila naa kaasaa eessatti akka gorte eessatti akka dhatte yeroo sanadhaanii si argachuu nan danda'a jetteen jechuudha. Qaani kan hin jedhu Abrahaam isaa si waamu hundumaa fi inoowwaatta oo jettee jechuudha. Maaltu akka haati manaan kee yeroo si waamte oo hin jenne si godhe maalidha? Macaafni qulqulluun akkas jedha. Kan si waame hunduma jalaayyuu inoowwaatiin gara badiisaatti si geessaadha. Dhugaan siin jedhe. Kan si waame hundinuu karaa sitti agarsiisa osoo hin taane kiyyoo keessatti si galchanii sirraa zor jechuuf si maraachuuf si balleessuuf jireenyi kan ganamaati. Gaa'elli kan ganamaati. Ati maaliif isa namni siin jedhu maaliif hin dhageenye? Maaliif hin dhageenye jarittuun kana faana maaliif taate? Lakki Abrahaam dhugaan siin jedha sitti fakkaate har'aa hooyin namaa sitti fakkaate. Dubartiin kunis akka har'aa ani wanta si gammachiisuun barbaada akkasitti toluun barbaada akkamtuu sitti hir'atuyyuun barbaadu siin jettee si jajjabeessite akkas boru si jajjabeessite hin se'in dhugaan siin jedhe. Gimmaasha ishii kanatu mee huccuu ishii kana gimmaasha ishii kanatu mul'ata malee jechuudha. Osoo gara godaa ishii yeroo hundumame kaameraadhaan isinitti agarsiisanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Si gada ishii goda ishii gadi ilaaltanii abdii irraa kutattu dhugaan siin jedhanii ermeellaa kanarraa jechuudha. Sana booda bakka waallalamaan kun wallalamee toleedheen jechuudha. Sana booda immoo itti marmaramte kaa ofitti qabde kaan sukkumte kaammoo sana booddee ishinu sukkumuu beetti. Safuu ani dhugaa dubbachuuf taanaan biyya keenyaaf araarraa ta'u malee ani hin beeku. Ani dubartoonni yeroo hammaa kamnu jechuudha. Dhugaan siniin jedhe keessaa gara magaalaa Finfinnee kana jechuudha. Wanti isaan hojjechaa jiran hundisaa jechuudha ija qaba jechuudha. Ija qabu dhugaan siniin jedha. Ija qabu maaliif akka ta'an hin beeku bakka ani maal akka isaan hojjechaa jiran. Maal gochaa jirti mee? Innis mee boruu Ruuttaa yaaduu dhiisu dhugaan siniin jedha akka ammaa miti. Boruuni yagaayila koo sana jechuun oolu. Ishiin immoo in jaalatti baay'eedhaan jechuudha. Jaalalammoo isa jaalatee beekutu beeka jechuudha. Waan nu jaalateef gooftaa Yesuus Kiristoos dabarsee fannootti of laate. Kanaaf iyyuu si fannoo baattanii deemtu jechuudha. Fannoon maal akka ta'e hiikasaa hin barre jechuudha. Mee macaafa keessa deemaatii dhimma gaa'ilaa dubbifadhaa. Dhimma jireenyaa dubbifadhaa. Sun yoo deemteetti ta'e kan biraan dhufti hin jedhiinaa jalqaba irratti jechuudha. Wanti isin hojjettanii mi'aawaa ta'uu qaba. Maal keessa borumee dhaluma keeti boruudhaaf maal keessa jireenya amma Ruuttaa kana dhiistee jireenya biraa yoo eegaltu borummoo ermeellaa duwwaa utumayyuu ermeellaa duwwaa si faana hafamiti. Borus immoo kan biraa inuma baate jechuudha dhugaan siin jedha. Inuma baate sababiin isaayyuu kuni hundi maaliif ta'ee
maaliif narra ga'e jettee itti yaaddee itti xiinxaltee hin beektu waan ta'eef jechuudha Abrahaamii. Otoo itti xiinxaltee maaliif na hordofti dubartoonni osoo jettee jechuudha. Dubartoonni immoo yeroo baay'ee jechuudha seexanni yeroo baay'ee kan raayyitu dubartoota jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Waan baay'eedhaan jechuudha. Uffannaan itti galaa, dibannaan itti galaa. Kallattiilee garaagaraan jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Kanaafiyyuu osoo filaaltee akka keenyatti gaariidha. Lafti sin deemtan tokko iyyuu immoo hin jiru. Dhugaan siniin jedha. Eessa dhufu yoo jettan eessa ta'e Dubaay. In argitu boru ganama Dubaay dhufu. Bakka. Ji'an xumurreerraa ji'anatti fixeeraa. Amma natti fixeeraa jechaa jira miti Abrahaam. Dubaayuma garri isaan deeman tokko illee hin jiru. Anas siniin jedhe. Bakka iddoo biraa miti jechuudha. Amma yeroo akkattiidhaan maali hordoftoota keessa yoo kabajjan dhugaan siniin jedhe. Maali dhaloota sin hordofan yoo kabajjan hordoftoonni ofii yoo kabajamuu qabu. Dhugaa dubbachuuf amma hordoftoonni koo haadhawwan kunatti fakkaachaa jiru. Jechuun amma subscribe naa godhan kana hunda isaanii akka waanan beekutti. Ani garuu isaan eenyummaa korummaa koo beeku anis isaan oromummaa isaaniin beeka. Akkamatti immoo oromooti waan ta'eef kan na jajjabeessaa jiru. Kanaaf akka waanan isaan beeku akka waan hiriyoota kootiittidha kan ani isaan yaadaa jiru jechuudha. Akkasitti ofiif yaadu. Isarraa argattan miidiyaa irraa qofa miti kan yaaduu qabdan. Lammiin nu hordofu sabni nu hordofu maalidha maalirraa barata jechuu qabdu jechuudha. Kuni maalishiin yoomuun baatu ani hin beeku yoomuun baatu jechuudha. Akka carraa ta'ee Abrahaamii yoo xammaqame hafuurri ishiirraa gara Abrahaamitti gale kun yoo iyyee Abrahaam irraa bahe malee Hermeellaanii yoomiyyuu jaalattees simpitanis Abrahaamin hin dhiistu jechuudha. Kan ishiin buruukiin wajjin erguudhaaf kaateef maaliif akka ta'e beektu? Maal akka inni godhu lafa inni itti galu eenyuuf akka bilbila bilbilu karoorriif kaayyoon isaa maal akka ta'e hunduma isaa to'attee dhukeerraa kaasuuf jechuudha Abrahaam irraa jechuudha. Malee nuyi warra shaamarran biyya arabaa dhufne faana eenyutu dhufe giifti kiyya. Inni ilma dhiiraatti kireeffatee hojjetachaa jiraachuu hin danda'a. YouTube isaa hojjetachaa akka barbaadetti jechuudha. Giifti kiyya nuyi nama faana miti kan dhufne giifti yoo qofaa keenya dhufne ilma dhiiraatiif sararataa qaxartaafi haadha qabeenyaa achi baay'ee jechuudha. Achi baay'ee qabeenya kee waan gootu yoo dhabdeetta ta'e jechuudha. Hiyyeessa baay'ee rakkataa baay'eetu karaarra ciisaa jira. Achi baay'ee jechuudha. Kan daare kan dheebote kan manatti galu dhabe baay'eetu jira. Achi baay'ee gargaari dhugaan siin jedhe. Achi baay'ee olii waaqarraa jechuudha. Olii waaqarraa uumaa waaqa lafaa sitti gammada yeroo sana jechuudha. Jireenya keetti gammada, boruu keetti gammada waaqayyo jechuudha. Amma garuu ati hojii laphee namaa cabsu kanatu hojjechaa jirtu. Maal isaa balleessitu? Is hin galus hin fedhusaa jettu roottaan jechuudha. Ati garuu otoo jechuudha. Gaa'elli isaanii hin tarsa'in ati kan gidduu galte jechuudha. Sanas ta'e kana fuula namaa fuuldurattis fuula waaqa fuuldurattis sitti gaafatama. Warreen dura tuttuqan iyyuu miti jechuudha. Edda ati dhuftee kaayyoo kanaaf karoora kana Abrahaam kan karoorfate jechuudha. Ati dhiifama gaafattee abbaa manaa ishee wajjin ammallee shuphisaa utaalaa jirta jechuudha. Gaarii miti. Dhugaa keessattuu dubartiin garaatti baattu dubartiin gaafa garaatti baattu garaa nama ishii qabattee akkasuma maatsanii ishii qabattee yoo namatti dheekkamteeti ta'e ulfaataadha. Isin amma subscribe godha. Ciao.